soba jennee mataa keessaa baafnee gatii kafallee kaleessa birrii 10,000 wayii baafnee uffata muluutti bitee ijoollee keettan dhageesse haati keessa jaalladhe sirreessinee maal boossa kaa Langsung kau tu rekor media nu marati jolle ko da abun kau tu rekor ni abun mas haba ata tu resila tu tay ugaa ke abun mas haba ata tu resila comedian anis akka dubartitti kana jechuudha jira yu'anin iyyisiisin gadi baase yu'anin iyyisiisin ijoollee narratti qattee deemte akkanni jedhu jechuudha yu'an akkana sangoon taalaala yeroo madhiyoo keessatti jechuudha mataa shirna godhe biloonii mataa na hiikeera warri dhiiraa jechuudha mataa nama hiiku waan baay'eedhaan jechuudha waan baay'eedhaan mataa nama hiiku kan kollee haa ta'u hanko akkasi erganni dide hankooyyuu mucaa dura deesse fiddeedhamti kan dubartiitti kana garuu hin beekan jechuun waggaa 2 fi Saudi Arabia akka inni ergate dhagee interview isaanii sa TikTok jechuudha waggaa 2 fi Saudi Arabiaatti ergateera achi booda isheen garuu kan isheen haasoftu kan biraatti inni kan haasof kan biraatti isheen durdurii kaastee seenaa isaanii akkamitti akka walitti dhufan akkamiin isaa jettee amantaa ishee jijjiirtee dur kiristaana turte amma muslima taate isaa jettee muslima taate isa faana jiraachuuf jettee maatii ishee dhiistee sadhiistee mana namaa hojjettee biddeen toshitee bukoo baaldii tokko birrii 20 toshitee afaan ishee dhagee kan baay'ee nama azansistee inni listiroon hojjetaa isheenis waanuma argite kana hojjetti biddeen toshuu damgifitiin naqabee kufee dubartittiin tina yaalchiste waan baay'een ta'eette obbolaaton qabo obbolaan kun dhiisanii abbaan kiyya na dhiise jettee laal hamma waan jechuun akka haasaa ishiitti waan isheen keessa dabarte garuu ni maayidhaa finfinnee dhufteetu dhiira kan biraa faana jedhaa jechuu nagaan sinifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessan hin baay'ee nagaa ku galata waaqaatu baga jiraattan magaarra geessanii egaa waan na fakkaatu tokko waan argadhe hara moqqada maqqashee birqedee haasaan jira jechuudha waa'ee dubartittii kana haadha ijoollee lamaa kana jechuudha finfinnee dhuftee magaala finfinnee Itoophiyaa dhuftee finfinnee keessatti maal dhiira faana minaamin jedhe himat isheen immoo Itoophiyaa dhufeera garuu obboleettii koo biran ture jette ijoollee dubbisuuf arguuf immoo isan sodaadhe maalan si gorsin ajjeesa waan naan jedheefi jette inna warri dhiiraa jechuudha warri dhiiraa nigaa keezii isaanii ammayyuu hin barree maaliif akkanni jechuun nageenyaanii nagaadhaanii biyya arabaa isa biraa walii galteedhaan yoo akkuma namni kamuu deeme akkuma namni kamuu ijoollee isaa dhiisee deemu akkuma namni kamuu abbaa manaa dhiisee deemu walii galteedhaan biyya arabaa deemti yoo ta'e walii galteedhaan deebitee galti garuu gidduu isaaniitti waan uumame ani hin beeku himannaa isaanii garuu ani hankoo haasa'uun dhufe ishee fakkeeffadhee hankoo haasa'uun dhufe anis ijoollee kana si jammara jechuudha warri dhiiraa gaafa isaanii waanuma fedheen haa ta'u si rakkisanii akka isaa bal'atu akka inni deebi'ee fuudhee maal garuu immoo boodatti hin deebi'a akka inni riilaaksii godhee fuudhee wajjin jiraatu toon taane ijoolleetti kennanii dhiiga isaa dhabu ijoolleetti kennanii xab godhee miimmaan haa buusu hammam akka haati ijoollee faana rakkattu arguu qaba ati ijoollee harkaa sassaabdee ijoollee harkaa fuutee ijoollee kee furattee baata inni immoo shibirriqa dimmiqqedhee abbaa fedhee fuudhee zannaxa ati immoo ijoollee kana guddisuudhaaf dafaa qaba ol jettee gadi jetta maaliin nyaachisa waalan obaasettee daaraaf daakuu fakkaata maal jennaan innis walqixa haati sabbaanis walqixa haa guddisu gadeedhe akkuma siin manatti ijoolleesitti gatee deemu kaas innaa ati irraa deemtu ijoollee furattee irraa deemtu ijoollee irratti kennanii deemu yeroo sana dhiiga boo akka namticha amma kana ankeessi isaanii beeku garuu dhiiromti yeroo boo'ochu dura dhiironni dubartii isaanii kan haadha manaa isaanii seeraan hin kunuunfatan seeraan illee qabatan waanuma kamillee irra darban hankoo mucaa duraa fiddeedhe goolii kaase bakka mucaa fa fudhadheen deema rakkoon hin jiru garuu bor iftaan gadi bahee boo'a akka samma
bor iftaan uu jedhee boowunsa waan beekamaadha. Waan beekamaadha siin jedha. Yeroo ammaa namni ijoollee namaa guddisu hin jiru. Ijoollee kefaa namni si rakkatu hin jiru. Eenyullee jechuudha. Jiruu akkas qaaloftee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha saduriin odeessiin asii. Sadurii dhiisa. Amma namni tokko lubbuu isaa tokko dadhabeetu ofan maal godha dhamti lubbuu tokkitti isa kan inni dadhabu dhabar. Jaallatee seetanii ofan maal godha jiruun natti ammaatti ofiin ajjeesa dhabama dhof godha ofiin balleessannaa lubbuu isaa tokkitti dadhabeetu bara. Malee eenyutu du'uu barbaada? Eenyutu of dhabuu barbaada? Kanaafuu ani jechuudha jira yu'an miidiyaa irratti isa baasee jechisiisee san boossisne. Waan isan boossisne jechuudha. Mucaa waggaa tokko irratti gattee naasana maan ishiin gara jabeettiin dubartii hamtuun dubartii mucaa akkas godhe naanni mucaa afaan ufee furrii laxxafuga naannoo ijoollee qabatee ufee boowuu naasana jala deddeemanii jechuudha. Silaa osoo hubatiin faradumti osoo laaliin faradumti yeroo sana maayidhu. Maal ishiin kadhaltee gattee deemtee ijoollee rakkistu ijoollee akkas gootu ishii maa ishiin baalageen kun maal kan jala deemanii jechuudha. Otoo waan isaan argin. Anamma garuu mucaan kiyyas kan kootimti mucaa kiyyas maa gochuu hin danda'u. Mucaa kiyya gatuu hin danda'u. Bakka mucaan kiyyallee muxxin irriiru jettee jechuudha. Eessayyuu hin deemuu jette. Akkoo birallee hin deemuu jette. Namni tokko akkoo ishii biratti deebisi bakka jiruu keen diigin naan jedha. Namni tokko dhiisi fayyoo naan jedha. Isheenillee fedhiin qabdu na biraa deemuudhaaf. Qayyib jiran immoo hin dide ijaaf adaamii isaan kun lamaanis kan kooti isheenis kan kooti. Kanaafuu isheen immoo abbaas dhabdeetti. Luk abbaan illee hin barbaaduyyuu hin beektuyyuuti. Abbaan hammuma kooyyuu wal'aansoo hin qabne. Hammuma koo guyyaa tokko mana isaa bushee haadha biddeenaa faana hin wallolle. Guyyitteema tokko fuudhee kun mucaa kootii jedhee hin laalleyyuuti. Achumatti izzaa'u badarajaa'edha. Achumatti jedhe. Kana mucamuun abbaallee hin qabdu haadhallee dhabdi. Isaan kun immoo abbaa qabu kalas. Abbaan haa guddifatu. Maal abbaan haa guddisu? Abbaan guddisee hin beekumoo? Guddaa yeroo sana anama miidiyaa irratti gadi baasee isa buusisaa jiru akka namoota qaban. Haa arguu qabamu dhugaa dubbachuudha arguu qaba. Ani dhiifama naa godhe. Namni dura dhalate maal nama godha? Mucaan dura dhalate maal nama gooti? Mucaan hamma kana geessu har'a nu gargaarti. Nu gargaarti argite obboloota ishee akkatti guddisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Naafiinu ishee malee taa'uu dideera. Anarrayyuu ishee jaallata naafi maayik ijoolleedha. Inaasofsiisti as gooti achi gooti ofishiis ijoolleedha faana haasofti. Kakuunoo faana bulti kakuu ishee bira malee hin ciisu jette. Maaliif ijoollee wal barbaaddi waan ta'eef. Isheen ijoollee warra kana malee hin barbaadu. Isheenis ijoolleedha waggaa 12 ijoollummaa qabdi bara. Isheenillee ijoollee malee jette. Kanaaf hin deemuun obboloota koo biraa jette. Kanaafuu namni kun kana hubatee xinnoo mashiiwatee mucaan kun maal na gooti bineensa oomiti na nyaattooti. Ijoollee koo obboleettii taati. Ijoollee koo yuun gargaarti kun amma. Obbolaa ijoollee kanaaf obbolaa taati. Wal gargaaru baay'atanuu xuruudha. Jedhee maaf hin tilmaamne. Dogoggora okee dhiifama gaafan. Isgoohinne miila qabanne kuufne kaane waaqayyoo ijooko yeroo tokkoon dhiifama namaa godha bar. Qalbii jijjiirrachuu kee qofa waan sana itti gaabbuu kee qofa malee kan laalu waaqayyo waan akkanaarra deddeebii kottu naastinaa maal hin jedhu. Maal garuu ati itti gaabbinaan balleessaa kee itti gaabbinteennan qalbii kee jijjiirratteennan bakka si dhiifameera. Namni foonii yeroo siin dhiisu jedhu maal jettarish maal murteeffattaan jedhe baran anamma naa dhiisuu diduusaa murtee ajaa'iba akkasii murteeffadhe.